raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar baga ayyaana irreechaa bara 2022 isin gahe nus gahe jecha oduu guyyaa har'aa isin dhageessisa. Oduu waliinis an Iftuu Galataati. Ayyaanni irreechaa gola addunyaa garaa keessatti kabajamuu irratti argama. Waraanni mootummaa dargaggoota 2 mana hidhaa keessaa baasee aanaa meettaa walqixxeetti rashshane. Manni murtii godina Harargee lixaa dargaggoo Muhammad Awwal irratti ragaa sobaa funaanuun murtii jal'aa murteessuuf jiraachuun ibsame. Kanneen jedhan bal'inaan isin biraan gahaa amma xumuraatti na waliin tura. Uummanni Oromoo kutaalee biyyattii adda addaa akkasumas biyya ollaa Keeniyaa keessaa walitti dhufuun handhuura Oromiyaa hora Finfinnee irratti har'a ayyaana irreechaa kabajaa ooleera. Guyyaa boruu ammoo hora sadii irratti kan kabajamu yoo ta'u, hawaasni Oromoo gola addunyaa garaa keessa jiraatus walitti dhufuun biyyoota adda addaa keessatti ayyaana irreechaa kabajaa jiraachuun ibsameera. Akkasumas hawaasni Oromoo Yuunaayitid Kingdamii fi naannoo sana jiraatan walitti dhufuun magaalaa Londanitti ayyaana irreechaa kabajaa kan oole yoo ta'u, haaluma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaa keessa jiraatu ammoo ayyaana irreechaa birraa bara kanaa boru onkololeessa 2 bara 2022 paarkii Seenteniyaal Worzingitan keessatti haala ho'aa ta'een kabajuuf qophii irratti kan argaman ta'uun ibsameera. Neezerlaand magaalaa Amsterdam keessatti ammoo onkololeessa 10 bara 2022 kan kabajamu ta'uu qindeessitoonni sagantichaa beeksisaniiru. Uummanni Oromoo biyya keessa jiru jila hawaasa Oromoo biyya Keeniyaa irraa dhufe waliin ta'uun har'a irreecha hora Finfinnee kabajaa kan oole yoo ta'u, irreecha hora sadii guyyaa boruu irreeffatamuu fi kabajamu irratti hirmaachuuf gara magaalaa Bishooftuutti imalli taasifamaa jiraachuun hubatameera. Hawaasni akka ayyaanicha irratti hin hirmaanneef oggura mootummaan kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti taasisaa jiru fashaleessuun uummanni Oromoo hedduunis ayyaana kana irratti hirmaachuu danda'eera. Liban Jaarsootu qindeesse. Godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa walqixxeetti waraanni mootummaa bilxiginnaa dargaggoota 2 waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun erga hidhee booda mana hidhaatii baasee rashanuun himame. Jiraataan aanichaa yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodan tokko akka himanitti fulbaana 29 bara 2022 waraanni mootummaa dargaggoota 2 Gizaachoo Guddisaa fi Guddee Taaddasaa Maddiitti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun dargaggoota 4 waliin erga hidhee booda dargaggoota kunniin lamaan mana hidhaa keessaa baasee ajjeesuu ibsa. Akka namni kun jedhanitti Guddee fi Gizaachoo dabalatee dargaggoonni 4 hidhattoota mootummaatiin fulbaana 27 bara 2022 bakka dhaloota isaanii aanaa meettaa walqixxee ganda Iluu Daannisaatii eega qabamanii hidhamanii booda waraana bilisummaa Oromoo waliin dhoksaan hojjettu jechuun kamisa dheengaddaa dargaggoota kanneen lamaan baasanii ajjeesuun reenfa isaanii godaatti gatan. Dargaggoonni kunneen nagaadhaan hawaasa keessa jiraachuu malee hamma beeknutti hariiroon isaan waraana bilisummaa Oromoo waliin qaban hin jiru kan jedhan maddi keenya qorannoo tokko malee waraanni mootummaan bilxiginnaa uummata keessa bobbaasee gara jabinaan seelii shaneeti jechuun mana hidhaa keessaa baasee rashanuu himan. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti keessumaa bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo socho'utti humna dargaggeessaa arginaan seelii abaa'oo shaneeti jechuun ragaa qabatamaa tokko malee rashanaa turuu himanii aanaadhuma meettaa walqixxee kana keessatti yeroo hedduu sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjettu jedhuun qeerroowwan hedduu galaafachaa yoo nagahuu dubbatan. Akkasumas manneenii fi qabeenya qonnaan bultootaa barbadeessuu fi saamuu madditti lubbuu namoota hedduu galaafachuun kaan immoo mana hidhaa keessatti ukkaamsanii dararuu irratti akka argaman namni odeessa raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodan ibsaniiru. Wabii Waaqotu gabaase.
Jiraataa godina Harargee lixaa aanaa gumii bordoddee kan ta'e dargaggoo Muhammad Awwal irratti manni murtii godina Harargee lixaa ragaa sobaa walitti qabamin murtii dabaa murteessuuf jira jechuun jiraattonni komii qaban ibsan. Namni bakkas jiraatan tokko raadiyoon Dirree Shaggaritti akka himanitti Muhammad Awwal nama weerara daangaa humnoonni addaa naannoo Sumaalee fi Affaar gaggeessaa turan qolachuun beekamuu fi barataa yuunivarsiitii Odaa Bultuum ture. Maqaan isaa Muhammad Awwal yookaan ammoo caccabsaa jaaniini giddoo inni itti dhalatee godina Harargee lixaa magaalaa Gumii Bordoddeeti. Aanaa Gumii Bordoddee jala jiraata jechuudha. Aanaa kana keessatti naannoo magaalaa Bordoddee kana naannoo jireenyi isaatii dhaloonni isaas akkasuma. Namni kun nama lola daangaadhaa kanneen gama Affaarii fi gama Soomaliitiin dhufe hundaa'u naannoo kanatti dura dhaabbachuudhaan hawaasa isaa keessatti nama beekamaadha. Keessattuu dirree lolaa gubbatti nama gootummaa jabduu qabu. Muhammad kun nama sabboonummaa qeerroo keessattis kaleessa sochii jajjabduu godhee nama barumsa har'a yuunivarsiitii Odaa Bultuumitti barachaa jirudha. Muhammad Awwal waajjira poolisii aanaa gumii bordoddee keessatti hidhamee jiraachuu kan himan maddi keenya ajjecha lubbuu namaatiin himatamuu isaa eeranii manni murtiillee mirga wabii kabachiisuu fi akka hin dandeenye ajaja dabarsuu ibsanii namni kun akkuma uummata aanichaa kamuu sochii weerara daangaa ittisuu keessatti qooda fudhachuu malee yakka inni dhuunfaatti qabu homaatu akka hin jirre dubbatu. Inni kan hidhamee jiru aanaa gumii bordoddeeti. Kan himate immoo godina Harargee lixaatiitu abukaattoodhaan himateedha. Odeeffannoon hanga ammatti nuti dhageenye. Kan hidhame garuu ji'a tokkoo fi guyyaa 15 duratti hidhaa isaa mana murtiitti kan yeroo dhiyaatu namoota lubbuu namaa balleessan ja'ame jalatti himatamuu isaati kan dhageenye. Nutis kallattiidhaan kaleessa gama corootti bilbilee namoota gaafanneeti turre. Namoota isaa falmuudhaaf jedhan hundinuu dhimmichi dhimma siyaasaatiif lubbuu namaatii wajjin wal qabatu waan ta'eef falmuuf hin dandeessan kan jiruun irraa deebisuu isaaniiti. Amma turtiin hidhaasaa ji'a takkaa fi guyyaa 15 dabreeta kan jiru. Namni kun dhimmoota san keessaa tokkollee yakkaa kan hin qabnee fi namoota nagaa irratti tarkaanfii takkallee fudhatee kan jirre. Kanaan duraas ammoo lola daangaadhaa kan biyya weeraruu fi kan mootummaanis beeku kan jidduu sanatti wantoota taatee hunda beeku irratti nama bilisa ta'ee akka nama tokkotti daangaa lafa isaa eeguudhaaf hirmaatu malee nama dhuunfaatti yookaan ammoo garaagarummaa siyaasaatiin hirmaatu kan taane hawaasichinuu ragaa guddaa. Muhammad yeroo dhiyoo keessatti cidha gaggeeffachuuf akka ture himanii sochii weerara daangaa ofirraa hawaasni guutuun godhe keessatti lubbuu namoota darbeef isa qofa itti gaafatamaa godhanii shiraan murtii dabaa irratti murteessuuf jiraachuu himan. Namni kun dhiyeenyatti cidha isaa godhachuudhaaf yeroo sochii irra jirutti shirri diinni irratti xaxeen gumii bordoddeetirraa qabamee kan hidhameedha jechuudha. Sababni isaa nuti keessa eega gaafanne sababni isaa immoo taateewwan naannoo gumii bordoddeetii fi asaboot diidanii jidduutti taateen tarkaanfiin lola lamaa kan eenyuu fi eenyummaan isaa yeroo dhiyootti hin beekamneen sababa godhachuudhaan namoota asirra sosso'an keessaa tokkosii jaamee akka qabame nutis ijoolleetti dhiyaatanirraa torbaan tokko dura odeeffanneeti kan turre. Namni kun ammoo dhimmoota shira akkasii keessaa akka hin jirre beekamaadha. Sababiin addatti dargaggoo kanarratti xiyyeeffataniif sabboonummaa fi gootummaa inni gaafa lafaa qabu shiftoonni Sumaalee fi Affaar waan beekaniif naannoo sanatti dammaqina guddaa qabaachuu isaatiin dhiibbaa naannoon Sumaalee fi Affaar taasisaniin goota kana hidhuun murtii dabaa irratti dabarsuuf deeman jedhan. Sababni isaa namni kun waan hedduu takka walirratti qaba. Sabboonummaadhaas qaba, gootummaa dirree lolaa inni gubbatti qabu ni beekna. Kanaafuu immoo akka amma namoonni tokko tokko jechaa jiranii fi akka nuti yaadnuttis warri Affaaris ta'e warri Soomaleetis mucaa kana ni beekan jechuudha. Isa qofaa miti nama tokko yookaan nama lamaatiitu hafi maqaa dha'uun barbaanne. Namoota sadeen kana akka gumii bordoddeetti yookaan ammoo akka lola daangaa gama bahaa kanatti Awaashitti olaanu kanatti namoonni jajjabaan kun namoota xiyyeeffannaa qaban qofa osoo hin taane kutannoodhaan nama lola kanatti deemuu fi ammallee duuba isaatiin humna guddoo namoota qaban jaanii yaadanii fi gosoota naannoo kana jiran keessaa gosoota guddaadhaa fi gootummaa qaban keessaa bahuusaa sangubbaan sabboonummaa qabaachuudhaa fi hariiroo fagaatee namoota akka keenyaa kanaa wajjiinis hariiroo qunnamtii miidiyaa fi sooshaal miidiyaa qabaachuun isaa kun aggaammii warra diina ollaa biyyatti kanaa ollaa naannoo saniitti wajjin walii galanii namoota kana irratti xaxanii kararraa fi duraa meessanii saniin booda immoo waan barbaadan godhuu deemuu isaaniitiif mul'ataa jechuudha.
dhumarrattis hawaasa goota hin qabnetti dinni waan roorrisuuf uummanni aanaa bordoddee osoo murtii dabaa dargaggoo Muhammad Awwal irratti hin darbin dhiibbaa barbaachisu godhee mana hidhaa sanaa baafachuu akka qabu dhaaman. Muhammad akka inni yakka tokko malee namni uummanni bareechee beeka. Keessattuu manguddoon akka asaboorraa reedhaa kan bordoddee nama beekamaa kaleessaas lafa kana falmuudhaaf hanga Mallas Zeenaawii fuuldura dhaqetti rakkoolee hedduu takka nama furaa turedha. Manguddoo beekamaa gootummaa asaboorraa reedhaa nama dhaali jechuudha Muhammad. Kanaafuu hawaasni naannoo kanaa bakka takkaa lafaa ka'ee Muhammad Awwal yakka tokko malee dhimma Oromummaatii fi falmii daangaa lafa keenyaatiif jechaaf hidhamee kanaafuu nuu bahuu qaba jedhee uummanni sagalee takkaan dhageessisee akka isa waan inni balleessi yookaan ammoo yakka isaa qabatamaa osoo isa ragaa sobaa irratti hin baafneen duratti waan qabatamtu takka uummanni dhagahee yakka yoo inni hojjete yakka kana hojjeteedhaan beekee yakka hojjechuu baatu immoo yakka hin hojjennee dhimma keenyaaf nu gabbaasa jechuu danda'uu qabaa jechuudha uummanni. Har'aan tan isa kana yoo godhan borummaa siree namootatti aanan namoota jajjaboo ta'an kanneen hafan kana fuudhanii itti yakka biraatii namachuu malanii saniin booda immoo bordoddeen har'aan tan jennu hangama kanaan affaariin dhiibamtee gama olii gama daandii guddicha Finfinneedhaa kanarraan soomiliidhaan dhiibamtu kunis walumaa galattuu harka diinaa jala galti jechuudha. Maaliif dhaloonni tokko mataa jabaan isaa yookaan goonni jabaan tokko hoggaa keessaa dhabame yookaan waan takkaan balleeffame mataa qaqqabachuun isaa hin oolamu jechuudha. Akka mataa gadi hin qabanneef uummanni gumii bordoddee kanneen aanaa bordoddee qeerroodhaa fi qarreen manguddoon biyyaa maal balleesse jedhanii nama kana gaafatanii achi baasuu danda'uun dhaamsa isaan kanuma dhaamna. Wabii waaqotti qindeesse. Kabajamtoota hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Ayyaanni Irreecha bara kanaa kan milkii isiniif haa ta'u horaa bulaa deebanaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.